Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya qabannee isiniif dhiyaannee jirra hanga xumuraatti waliin tura. Walgahiin idilee mana marii hojii raawwachiisaa gamtaa Afrikaa 46ffaan har'a ni eegala. Walgahiin idilee mana marii hojii raawwachiisaa gamtaa Afrikaa 46ffaan teessoo gamtichaa magaalaa Finfinneetti ni eegala. Walgahiin kun mata duree haqni kiisii Afrikaanotaa fi sanyii Afrikaanotaaf jedhuun kan taa'amudha. Ministeeronni dhimma alaa biyyoota Afrikaa, dippiloomaatonni fi hooggantoonni dhaabbata gamtichaa irratti walgahii kana akka qooddatan ni mul'isa. Ministeeronni fi deetaan ministeera dhimma alaa biyyoota Afrikaa akkasumas hooggantoonni ol'aanoo walgahicha irratti argamuufis Finfinnee dhufanii jiru. Manni marichaa ajandaawwan koree bakka bu'oota dhaabbata gamtaa Afrikaa 46ffaa baatii amajjii bara 2017 irratti mari'atan irratti marii ni taasisu. Walgahiin mana maree kun dhaabbilee fi caasaaleen gamtaa Afrikaa koreewwanii fi koreewwan xixiqqaa mana marichaa jalatti argaman akkasumas gabaasa raawwii ajandaa 2063 ni dhageeffata jedhamee eegama. Ajandaawwan marii irratti taasifamuu keessaa fooyyeewwan dhaabbatummaa gamtaa Afrikaa haqni kiisii sochiiwwan Afrikaa mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti bakka bu'ummaa dhaabbataa argachuuf taasifamaa jiran nageenyaa fi tasgabbii ardii Afrikaa raawwii qaxanaa daldala bilisa Afrikaa fi walitti hidhamiinsa daldalaa fi diinagdee ardii Afrikaa qonnaa fi jijjiirama haala qilleensaa mirga namoomaa sirna saalaa fi dargaggoota ga'oomsuu akkasumas filannoo dhaabbilee fi gurmaa'insa kan keessatti hammatudha. Manni marichaa akkaataa daandii ittiin bulmaataa gamtichaa filannoo komishiinaroota 6 komishinii gamtaa Afrikaa jala jiranii ni taasisa jedhamees ni eegama. Kanaanis filannoo mana maree nageenyaa fi tasgabbii Afrikaanaa miseensota 5 of keessaa kan qabu ni taasisa jechuunis dubbata. Itiyoophiyaan miseensummaa mana maree akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2025 hamma 2027tti waggoota 3 turuuf ni dorgomti jedhama. Manni marii hojii raawwachiisaa ajandaawwan yaa'ii hooggantoota gamtaa Afrikaa 38ffaa gurraandhala 8 fi 9 taa'amu irratti dhihaatan ni raggaasisa jedhameetu eegama. Ibsoonni dhaabbilee gamtaa Afrikaa fi gurmaa'insa dabalatee taateewwan garaagaraa har'a akka taasifaman odeeffannoon gamticharraa argame ni agarsiisa. Yaa'iin gamtaa Afrikaa 38ffaan gurraandhala 8 fi 9 bara 2017 teessoo gamtichaa kan taate magaalaa Finfinneetti akkuma walgahii har'aa kana ni gaggeeffama jedhamee eegama. Itiyoophiyaa fi Indiyaan damee loltuu waliin hojjechuuf waliigaltee mallatteessan. Itiyoophiyaa fi Hindi dameewwan loltuu garaagaraa waliin hojjechuudhaaf guyyaa har'aa magaalaa Baangaalooritti waliigaltee mallatteessaniiru. Waliigaltichi gabbisa dandeettii qorannoo fi qo'annoo ittisa industiriiwwan ittisaa nageenya saayibarii fi dhimmoota kanaan wal qabatan irratti yommuu ta'u, kunis hariiroo seena qabeessa biyyoota lamaanii caalatti kan cimsu ta'uun ibsameera. Gama Itiyoophiyaan ministeerri ittisaa Injiinar Aishaa Muhammad, gama Hindiitiin ammoo ministeerri ittisaa Raajaantaa Singh waliigaltee kana mallatteessuu isaanii gabaafameera. Ministeerri ittisaa Injiinar Aishaa Muhammad Aayiroo Indiyaa 2025 Hinditti qopheeffame irratti hirmaachaa akka jiranis ni beekama. Naannoo Amaaraatti balaa ibiddaa mudateen konkolaattonni hedduun gubachuun himame. Balaa ibiddaa garaajii Dabra Birhaanitti mudateen konkolaattonni 13 akka gubatan eerameera. Balaa ibiddaa magaalaa Dabra Birhaan garaajii tokkotti mudateen konkolaattonni 13 gubachuun ifa godhameera. Balichi halkanidhaa naannoo sa'aatii 10 fi walakkaatti mudachuu waajjira poolisii kutaa magaalaa Xaayituutti qorataa yakkaa Saajin Faanos Aandaargen faanatti himeera. Balicha hirmaannaa hawaasni magaalichaa fi hojjettoonni yeroo balaa tasaa taasisaniin to'atamuu danda'uun himameera. Ka'umsii fi hangi miidhamne qaqqabee qoratamaa akka jirus dubbatameera. Mootummaan namoota kirkira lafaa hanqee isaanii irraa buqqa'an bakka biraatti jijjiiruuf yaalus horsiise bultoonni diduun himame. Kirkira lafaa irra deddeebiidhaan naannoo Affaar godina Awaash Fantaallee keessatti mudate hordofuun horsiise bultoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'anii aanaa Abebaaraa irratti kaampii Daa'idoo jedhamu keessa kan turan bakka biraatti geessuuf mootummaan yaalii godhus horsiise bultoonni kunneen fedha akka hin qabne himaniiru. Komaandi poostiin mootummaan naannichaa hundeesse horsiise bultoota kaampii Daa'idoo turan gara kaampii haaraa Addis Raayii jedhamutti naannawa Awaash Arbaatti hundeeffametti jijjiiruuf yaalii taasisaa jiraachuu himaniiru. Namoonni komaandi poostichaa fi jaarsoliin nu haasofsiisuuf torbee darbee dhufanii turan ammas naannoon sun balaadhaaf saaxilamaa waan ta'eef gara kaampii haaraa Awaash Arbaatti akka jijjiiramuuf nu gaafatan jedha jiraataan naannoo sanirraa dubbate. Haa ta'u malee horsiise bultoonni kun naannoo amma qophaa'ee jedhame kana jiraachuudhaaf mijataa miti jechuun dubbataniiru. Bakka amma jirru Daa'idootti lagni Awaash qaxxaamuraa burqaawwan hedduutu jira kun ammoo loowwan keenyaaf
Iddoo bareedaadhaan lagicha irraas bishaan ni argatu jechuunis horsiise bultoonni kunniin kaasan. Iddoon amma jiran balaadhaaf saaxilamaa waan ta'eef iddoo haaraa Awaash Arbaa jedhamutti akka adeemnuuf nu gaafatan jechuunis kaasanii achitti lagni kan hin jirre kaasanii mukni dhaabbate tokkos akka hin jirree fi horiin isaanii eessatti akka nyaatanii fi maal akka dhuganis gaafii nuti ta'e jechuun himan. Iddoon kun Awaash Arbaatti kan argamudha. Wanti tokkollee kan hin jirree fi magaalattii irraa fagoodha. Bishaan hin jiru naannoo sanatti mukallee argachuun kan hin dandeenyee fi gaaddisni loon isaaniitiif akka hin jirre kana malees nyaata bilcheessuudhaafis akka hin arganne dubbataa turaniiru. Kanarraa kan ka'e mootummaan jaarsota dabalatee horsiisee bultoota naannoo sana jiraatan iddoo kana akka jijjiirataniif gaafatus jiraattonni waan walii hin galleef ammas buqqaafamtoonni hedduun kaampee daa'idootti akka jiran himaniiru. Kana erga jedhamee torbee lama ta'eetiin jira. Jiraattonni didan torbee darbee jaarsummaadhaan yaalii godhameera akka isaan jedhanitti kaampeen daa'idoo amma keessa jiru kirkira lafaaf akka saaxilamu akkasumas karaa cinaa akka argamu nutti himaniiru jedhan. Haa ta'u malee jiraattonni tokko waamicha fudhatanii gara kaampii haaraa qe'insiyanatti akka deemaa jiranis himaniiru. Jiraattonni kun itti dabaluudhaan jaarsummaa torbee darbee booda gargaarsi nyaataa kaampii daa'idoof kennamaa ture hir'achuu isaaniitiin jiraattonni rakkina guddaaf saaxilamaniiru. Kaa erga jedhamee homaa hin argamne dhiheessiin hir'ateera haalli baay'ee rakkisaadha jechuunis kaasaniiru. Torbaan tokko dura namoota dhiheenya kana sababa kirkira lafaatiin buqqa'an iddoo itti qubatan bakka balaa guddaa qabu jedhamu hordofee namoonni achi qubatan gara bakka haaraa Aamaa Biraa jedhamutti akka deemaniif qopheeffameefii jira. Waajjirri qindeessaa dhimmoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Ochaan qindeessitoota kilaasteraa IAC kaniifim kanneen biroo michoota isaanii ta'an waliin qindaa'uun gabaasa baaseen ogeeyyiin yuunivarsiitii Samaraa fi yuunivarsiitii Finfinnee bakkeewwan jalqaba qubannaaf qophaa'an naannoowwan balaadhaaf saaxilaman ta'uu isaanii mirkaneessaniiru jedhame. Haa ta'u malee dhaabbatichi kanaan dura horsiisee bultoonni Affaar horii fi qabeenya isaanii qe'ee isaaniitti dhiisanii gara iddoo biraatti deemuuf fedhii akka hin qabne dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qindeessaan gargaarsa namoomaa Ochaan gabaasuun ni yaadatama. Jiraattonni aanaa Awaashii fi Dullachaa akka jedhanitti bakka balaan itti hammaataa ture kana keessaa ba'uudhaaf fedha akka hin qabne keessumaa hawaasni horsiisee bulaa fi horsiisni qabeenya isaaniitiif yaaddoo qaban kan jedhan dhaabbatichi. Haa ta'u malee ajajaan labsii hatattamaa jiraattota kanneen dirqamaan akka baqatan taasisaa jiraachuunis eerameera. Oduu biyya alaatti yoo dabarru keessumaa kanneen dhimmoota gaazaadhaan wal qabate irratti akka balballoomiitti isinii qopheessineetiin jirra hanga xumuraattiin dhaggeeffadha. Hanga namoota butaman keenya deebi'anitti tarkaanfii kutannoo malee boqonnaa hin qabneen itti fufna jechuun Netaniyaahuun dubbate. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netaniyaahu mootii Sahloo Mansuur gaddarraa jiraniif jajjabina onnee guutuu hawweera. Ministeerri muummee kun ibsa kennaniin nama butamee ajjeefame kunis akka warra biyyaatti ijaaran keessaa tokkotti ilaalamaa kan turedha jechuun kaasan. Netaniyaahuun namni kun haleellaa onkololeessa 7 bara 2023 raawwatameen akka ajjeefame reeffi ammoo gara Gaazaatti akka geeffame dubbateera. Gadda gadi fagoo maatii kanaan ni qooddanna hanga Israa'elitti awwaalluu deebi'utti hin boqannu hin callisnu jechuun Netaniyaahuun dabaleera. Hanga namoota butamanii fudhataman keenya hunda lubbuun kan jiranii fi kanneen lubbuun hin jirres deebinee fudhannutti tarkaanfii kutannoo fi boqonnaa hin qabne Gaazaa irratti ammas itti fufna jechuun dubbateera. Tiraamp gama isaatiin sanbata dhufu namootni Hamaas bute hundi gadi lakkifamuu dhaban taanaan Gaazaa gara azaabaatti jijjiiruu dandeenya jechuun dhaadateera. Hamaas bu'uura waliigaltee dhukaasa dhaabuu mallatteeffaman namoota Israa'el keessaa bute gadhiisuuf barfachuu booda michuun Israa'el Doonaald Tiraamp akeekkachiisa kenne. Pirezidaantichi sanbata dhuftu guyyaa walakkaatti namoonni butaman marti gadhiifamuu qaba jechuunis akeekkachiisa sodaadhaan wal make kenneera. Yoo hundi gadhiifamuu baatan balaatu bu'am waliigalteen dhukaasa dhaabuu mallatteeffames ni haqama jechuunis dhaadateera. Namoonni butaman kun suuta tokko lamaan osoo hin taane yeroo tokkotti walumaa galatti akka gadhiifamanis dubbateera. Dubbi himaan Hamaas haasaa dhaadannoo godhamu kun kan bu'aa hin qabne jechuun dubbate. Filisteemonni haasaa Tiraamp kana kan morman ammoo Tiraamp yoomiyyuu Gaazaa gahannama hin godhu jechuunis deebifanii jiru. Tiraamp garuu wanta jedhaa jiru kana Hamaas ni hubata jechuunis kaasee jira.
Tiraamp kanaan dura biyyoota akka Joordaanii fi Masriin Filisxeemota biyya isaaniitti akka qubsiifamataniif gaafataa ture jira. Haaluma kanaan mootii Joordaan kan ta'e gara Waayit Haawusitti simateera. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp mootii Joordaan Waayit Haawusitti simatanii dubbisuuf kan jiran yommuu ta'u, dhimmi ijoon marii kanaa ammoo karoora Filisxeem Joordaan keessatti qubsiisuudhaaf qabame akka walii galan amansiisuudhaan jechuun haasa'eera. Tiraamp Masrii fi Joordaan Filisxeemota Gaazaa fudhatanii akka qubsiisaniif kan gaafate ta'uu himeera. Joordaan duraanuu baqattoota Filisxeem miiliyoona 2.9 kan of keessaa qabdu yommuu ta'u, ejensiin baqattoota dhaabbata biyyoota gaamtoomanii beeksiseera. Dhaabbatichi Joordaan bakka biyyoota addunyaa irratti baqattoota hedduu keessummeessan keessaa tokko jechuun ibseera. Akkasumas lammiilee Iraaqii fi Sooriyaa hedduus tibba waraanaa bara 2000 fi 2010 gidduutti geggeeffame gara Joordaanitti baqatanii akka achi jiraatan ni ibsama. Mootiin Joordaan Abdallaan biyyi isaanii sadarkaa cimaa irra akka jirtu himeera. Baankiin nyaataa magaalaa guddoo biyyattii naannawa masjiida giddugala Ammaanitti argamu guyyaa guyyaatti nyaata 1,000 akka raabsus himeetiin jira. Kanumaan wal qabatee Filisxeemota lafa isaanii irraa buqqisuun yakka guddaadha jechuun pirezidaantiin haaraan Sooriyaa himeera. Pirezidaantiin Sooriyaa haaraan filatame Ahmad Alshaaraan gaafii fi deemii poodkaast Rest in Politics jedhamu waliin taasiseen Doonaald Tiraamp aangoo marsaa lammaffaa isaaniif jalqabbii abdachiisaa qabaachuu isaanii dubbataniiru. Haa ta'u malee amma sababii sirnichi jijjiirameef pirezidaantiin Ameerikaa qoqqobbii Sooriyaa kaa'ee akka kaasuuf gaafatuun illee wayita waa'ee duguuggaa sabaa fi Filisxeemota gara Joordaanitti dabarsuu kallattiin gaafatamutti baay'ee qeeqeera. Innis Tiraamp Filisxeemota dirqiidhaan lafa isaanii irraa kaasuuf tattaaffii godhamu hoogganuun isaanii naamusaanis ta'ee siyaasaan sirrii kan hin taane himeera. Itti dabaluunis yakka cimaa dhumarratti fashalaa'uudha jechuun pirezidaantiin Sooriyaa kun dubbateera. Alsiisiin gama isaatiin Gaazaan osoo uummanni hin buqqaane deebifamtee akka ijaaramtu gaafateera. Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah Alsiisiin Gaazaa deebifsanii akka ijaaramuuf gaafataman garuu Filisxeemonni naannoo sana keessa osoo hin buqqa'in akka raawwatamu gaafateera. Masriin karoora pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp Gaazaa dhuunfachuuf qaban akkasumas gaafii kanaan dura biyyattiin baqattoota Gaazaa ollaa akka fudhattu dhiyeessan kuffifteerti. Ministeerri dhimma alaa Masrii Baadir Abdallaati gita isaanii Ameerikaa Maarko Ruubiyoo waliin Washingtonitti wal arguun Filisxeemonni walitti dhufeenya lafa isaanii waliin qaban ilaalchisee Gaazaa keessa turuun barbaachisaa ta'uu cimsanii dubbataniiru. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa oduun ammaaf